dhaggeeffadhaa. Duraan dursee bakka dhuftan hin dhufti keessanii. An kiyyaa bira galeen ture. An jireenya koo gidduutti namni baay'een na beektu takka suuraa namaa maxxansee laayivii galeen beeku. For the first time የዚህ ልጅ ፎቶ ነው ለጥፌ ላይ የገባሁት ቢኮዝ በጣም ስላናደ ቶኮፋ ሙጫ ከነ ቃማናን ቤካኒ ስሪቲ ነቤካ የሮነ ገልቹስ ቢያንስ አንተ አትሰድበኝም ጀሬ ነገልች ፈርስት ኦፍ ኦል ናኒ ነማን ረብሱ ጋፊን ጋፈዴን ጀልቀበረቲ hiikuun isaa mirga isaati waan barbaadu. Baay'inatti cufuu danda'a waan ta'eef chaarjii irra godhe. Okay, godhadhu. Hiikuun isaa mirga isaati. Dhaqee garuu an gaaffii tokkoon gaafadhe isan gaafanne ammas niifan ibsa godhaaraan bakka inni jirutti dubbachuudha waan sila dubbadhe dhiisan. Gaaffiin gaafadhe mucaa kana seenee maaliin gaafadheeni maalii fiiktee fi maal fayyadaa dhimmi kun hin dhaabaayii wanticha jedhanii naani dhaabee miti jedhe tokkoffaa isaan jechuun akka nuti wal fixnu akka nuti wal balleessinu barbaadu malee akka nuti nagaa taanu barbaadu first of all onni simbeeku qabdan uummanni Oromoo tokkodha. Lammaffaa dhimma dhumaatii keenya dhimma nyaachuuf dhimma dhuguu keenya isaanii dhimma miti. Dhimmi keenya isaan biratti dhimma miti. Isaanis hin galchu dhimmichi jalqabuma ala kaanu jechuudha. Achirratti baay'ee gaaffii kanatti achumaan እኛ አንድ ነን አንጀለ ሙጫንኩን ከዛ እኔ አንድ ልሆን አልችልም ከነሱ ጋር እንጀለኝ ለምን ጀናን ወንድም እህቶቼን አባቶቼን እዛ ጋር እየገደልብኝ ነው እንጀለኝ ወለጋ አንገር ጉቴት ሀቀ ጅሩን አሳ ጅራ ባይዜ ማሊፊ ሙጫ ከነ ቤካኒ ዲሚቸ ዲሱን እንደንዳቶሪ ማሊ ቤቱ ዲሚቸ ወለገረቲ ፋኖን መተረየ ሲፉዳቴ ደቅቴቹ ummata waa tokko hin qabne ummata isaan nyaachisu jechuudha. Ummata reesiidhaan fitte. Kana oolaattiin tokkosne. Poolisii Oromiyaattiin tokkosne. Kan isin itti tokkosne ummata miskiinatti tokkosne. Isin galee maal naan jedhee inni eena laaqim jedhe. Alsamma umma laaqim jedhe. Akkamiin jedheen. Kaza ta'u dhiisi ati ilma Oromooti dhiisennaan asaamminaallee bileen lamin tilmaamaxanyaal naan jedham caafurana. Tokkoffaan maaf hin tilmaamatan kiyya ani ilma Oromooti ijoollee Jimmaati qaamaan na beeka nanni san si tilmaamatan jiru dhugaan sitti maa jiraatu ilma Oromooti orma gammachiisu jettee kanan godhiniin jedheen si galee ormi ormuma waayisee numa toluttaa na waayisee si galee kaza natti muudii natti qabate kiyyaan natti qabate kee ana gadi na darbateet Maarqos entinaa galcha jookariin galchee ትክክለኛ ኦሮሞ እኔ ነኝ እንጀለ ትክክለኛ ኦሮሞና ፎርጂድ ኦሮሞ የለም ባይዘ ኦሮሞ አንድ ነው ትክክለኛ ኦሮሞ እኔ ነኝ እኔ ኦሮሞ እንደሆነ እኔ አሁን አረጋግጬ ተነሳው ኦቦሌሲሳ አናሚቹ ኮዲ ባይዘ በጣም ጓደኛዬ ነው ወንድሙ ባይዘ አማን ነገሩ ወላሂ ቢላሂ እንበኩን ቱሬ ኦቦሌሲሳ አናሚቹ ኮቶ አረጋግጥኩኝ ከዛ ማል ጀዲ ጆከር ብረ ገሌ ጊፍቲ ፋከነኒ ፊ ኢታሳ ቱረኒ አና ኦቦሌ ፈኒ ሰነ ጀልቀቡ አቺ ቦዴ ካበጃዳን ገዲ ሙሴ አኩማ ኢኒቱ ሞጀዴ ኤጃኒ ሰቤኩፍ ቢያንስ ወንት ብራለ ዮ አፌ አከነ ነረብሲነ ነምቤካ ወልብራ ደሙ ደንደኛ ማለቹ ሰነ ቦዴ ኢኒ ገዲ ቡኤ ingale ninna amma maqasa waamesi akka inni wanta biraa asaus carraan kennine fi sana boodee keeriin insente keeriin tala wallaggaa suni inaasofne taasise kanumatti ture jechuudha inni kanarra anaaf abdii gidduu kan ture jechuudha akkanatti fakkaatutti immoo wanta ni mana kana amma dhufee dubbachaa jiruu fi waa'ee anaaf abdii otoo hin taane waa'ee uummata Oromootii fi waa'ee koo fi waa'ee ijoollota du'an sanaa fi kan ajjeesaniiti akkanatti fakkaatutti yoon hin waan kilii gochuu qabnu tokko jira. You are kana ana fi tomorrow please. You are ana fi abdi. You have to clear bilbilus na nanda. Again? No way. Okay, go ahead. Asitti I'm Ethiopian bro. በጣም ፕራውድ ሆናለሁ ኢትዮጵያውም ስለሆንኩኝ ግን
ከገዳይ ገዳይን ስላልወደድኩ ከነሱ ጋር ግዴታ መሆን የለብኝም እኮ ኢትዮጵያዊ ለመሆን። አሁን እኔ ኢጆሌ ወል አጀስቱ ሰነበር ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሪ ጅርቱ ዱረ ሁንደሲ ሙባረኪን ጀታ አስሊ ጀታ ወራአቲ ቤቱ ሁንደ ዱር ከሚዲያ ከነቲ በመጣን አብዲ ጌታቸው በቤጫሊቲ ሲገለ ዱርሴን ሲቲ ማሊፍ ኢጆሌ ኦሮሞ ከንሳጥሉ ጀልቀበ አና ዱርሴ ነም ሁንድ ማሊፊ ጎቺ ሳኒ ሀማ ዋንቴፍ ኢጆሌ ደሞ ኦሮሞ ዲገ ቶኮ ሲገለ አቲዮ ሶሪ ቱ ሴ ዳት ርካሽ ተወዳጅነትን ለማግኘት አከስ ጎቴት ሲገለ ማል ፈየደሙፍ ኦርመኑት ገመቺሱ ኢሰኑት ኦፊቲ ኮልፊኑቱ አገርቱ ኢሰኑት አሲቲ መታዱ ኩብሰኑቱ አገርቱ ኦርመኑት ኮፈልቺሱ ማሊፍ አቺ ደምቲ ፈርስት ኦፍ ኦል ካኑ ዴብስ ጀልቀር ማሊፍ አይዳንሳ dhaggeeffadhu sitti himaati ammas taanaan amantiinaan itti amannu tokkoon otoo na gaafatte lubbuu ilma namaati dhaggeeffadhu hubadhu lubbuu ilma namaa tokko ba'uu isaarra kabajaan koos kabajaan maalis bowwaatti seenuu danda'a maaliif sitti fakkaata kabajaa ilmi namaa amantaadhaa oli kabajaan ilma namaa amantaan ilma namaatiif dhufe malee ilma namaa amantaadhaaf miti kan ilmi namaa dhufe siigalee ilmi namaa kabaja ilmi namaa kamiyyuu ol jechuudha kan dhumaa ture immoo ilma namaati saniifuu rakkattuu ilmaan rakkataa ilma biyyarraa ba'ee nyaadhee haadha koo nyaachisa jedhudha jechuudha kan ta'aa ture sun immoo akka dhaabbatutti miti kan inni deemaa ture jechuudha argiteetta yoo ta'e maaliifi ormiitu namumti dhaggeeffadhu isa gurraachaaf gurraacha dhiise zariin isaa kan waliin argine illee gochaa walirratti godhuu hin qabne gochaa sukkanneessaadha kan walirratti godhamaa ture akka naannoo keenyaatti buna jennee waamnaa yookaan immoo isa kan keenyaa sana private party isa illee walirraa kutanii hanga walirra kaa'utti jechuudha suni waan hamaadha wanti nuti argaa ture waan nama surursu waan dubbachuuf ulfaatu tureetu iyyuu innan immoo dhaga'e suni dabalata immoo akka biyyaatti gaafa dhufu immoo by the way julmaadhaan dhumta baqa wal fixxa duuti dabalaa waan isaaniif torogomteef dhimmi kun dhaabateera jettee yaaddaati lannasu isaaniif waan torogomteef dhimmi kun dhaabate jettee yaaddaa ተረጎመው ራሱ እኮ ትክክል አይደለም የተረጎመው hold on akkani amanutti sababa kootiif dhaabbate jedhee yoon hin amannillee ani yeroo sanatti sammuun koo kan itti amanetti hin dhaabsisa jedhee ejaan amaneef maaliif namni tokko wanti kun sitti dhufaa jira gaafa jedhamu by any means seeraanis heeraanis waanuma karaa'uma argateen dhaabuuf yaalaa jechuudha waan san jechuun isaan amma maal nu gargaaran dhayxee hiiktee miti ati isaaniif maal nu gargaaran waa tokko bar nu gargaarre bar nutti kolfuu malee mana banattee afaansii nutti banuu malee bro warra ati dhaqxee itti himte bar warra yeroo ilmoon oromoo dhiigni kee billaadhaan mormi citee eebootti suuqamee wallaggatti jedhamu sirba itti banatanii itti sirbani baay'ee warra dhaqxee hiikteef sun kiyya ayinaa dhiigoo qabaachuu dandeessa jechi koo siyaasa danda'amu abdii koo dhaggeeffadhu kana nan hubadha wallaggatti morma namaa obboleessa kootti eeboo kaa'anii akka sirbani nan argeeras dhagayeeras dhugaa jaraam jaratti dhaqxee hiikteef tole inni keenyaas ajjeesee ilma beela'aa lafarra dhiiga isaa lolaa jirutti naanna'ee sirbeera dheengadha where yet asuma jiranis viidiyoochar where aniko currently oromiyaa keessatti waan keessatti beekee no dhaggeeffadha animmoo isa jarri karaa saawudii annaqee hiikee fire afaan oromootti tokko dhufee nu hiikee kiyyu namni wayii nu hiikee nuyi isaan keessaa dhufee waa wayii yoo nuun galle dhufee nu hiikee nuyi waa nu godhe nuti yoo faayidaa maalii isaanirraa arganneet achi dhaqnee isaaniif waa gooname kan ta'e koo kan keenya irratti inni kun kan ta'e kamtu inni ajjeese kan itti sirbe sunis immoo kan wal ajjeese bar keenya walloon akkas jedhee kan sirbaa ture koo dhiiga isaa lolaa ajjeese koo kana koo anatu morme ituu atiin argin ituuti viidiyoocha argin kan gadi ba'ee morme bar ana kan viidiyoo irratti hojjete okay kunaafu dhiis ani mormuun koo maaliif adda ta'e Abtisha jidduun dhiifama sittin seenu viidiyoo masan afaan amaariffaatiin irra deebi'ee tiraansileet haa godhu viidiyoo inni waraabee lee amma dhageessisnaa akka ijoolleen jetteef akka inni itti hiike gargara.
Okay, Oi. dhaggeeffadhu. Sitti hima. Kan kanaa moo deebii qaba. Fakkeenyaa fi afaan Oromootiin ibsa itti kennee an kan gurbaa sanarraan fudheen da'u ibsa itti kennee dhaqxanii immoo cira immoo ollaadha Amaaraadhaan walitti nu buustanii akkas nu gochuufi jedhee boo'ee viidiyoo kan hojjetaa jiru sana gurbicha maaf waamtanii hin gaafanne. Maaliif ana qofa irratti quba qabuun, ana qofa cunqursuun, ana qofa arrabsuun maaf barbaachisa? It's okay, whatever waan Okay. barbaadamu Afaan gochuu dandeessu. Oromootiin Oo, afaan callis. Oromootiin Garuu dubbata. akkuma Uudis. beekamu miidiyaa Oi. kanarratti baay'ee ani ilaa dhaggeeffadhu. Hanga har'aa cirraasha wal gaafatameeti gandi koo yookaan ba'aa ture jechuudha. Maaliif sababa kootiin akka gandi koo arrabsamu ijaan barbaanneef even namni na beeku namni saba biraallee eessaa dhufte gaafa naan jedhan Oromiyaa irraa dhufe jedha malee ganda koo illee nama himachuu hin Elaa, jaalladha jechuudha. kiyya, Irra garuu kiyya. ganda koo barbaadu na arrabsu utuun anis akka namaa ganda koo callisee taa'ee faarsaa ba'ee maybe Kiyya. anis girrisa wayiin dhabu safara keessaa Koo garuu dhaggeeffadhu. kiyya koo Kiyya, madhee iyyuu hin beeku. tokkoffaa agreesiif hin ta'in. Wayiifin siin jedhe. Sirriitti na beekta kiyya agreesiif hin ta'in. Gaaffiinsi gaafadhu simpil Abdii, wayiidhaan na deebisuu abdii dandeessa. dhaggeeffadhu. Dhiis qoy. Abdii, laalaa mana cufaan jiran. Mucaan fuula bitataa jira malee, dhageesse Dhiisii qoy. astaayillee fuula bitataa jira. Dhageesse Mubaarik Musammaati tokko walitti buuse jedhee narratti nu labsee inumaayyoo astaa'ee hunda Hin gaafattaa. bitataadha. Carraasii kan kenna xumuree Kana qaba. kana jettuni. Carraasii Amma kan Kaanadaa kenna. keessa osoo irra jiraate. Carraasii seeraan kan gaafata kenna. mucaa kun nama dabartee Oi. kenna. Carraasii kan kenna. Carraasii kan kenna. Ati Ah. dhuunfaadhaa dhiisi. Ati dhuunfaadha. Anta gillasabne. Sirriidha. Leelaa yiqir. Dhiisi. Fuula bitataadha mastaa'e. Dhiisii bakka. Amma gaaffiis gaafadha kiyya. Tole. Ati Oromoodha. Siin jedheera sila san. Nama gammachiisu jettee maal yoo ta'e alanfattee nyaadhuuti jedhe Oromoon. Nyaadhuu fira keetti garagalii liqeemsii jedhe Oromoon yeroo mammaaku. Dhugaan siin jedha kiyya. Waa tokko sin fayyadan anuma ajaa si hoyya baay'ee Mubaarak ajaa shiftaa ati jettuun si hoyya kan diffendi si godhu. Nafxanyaan tokko afaan sitti hin bantu baay'ee gad dhuftee utuu nuti jirru baay'ee. አንድም ቀን የሰው ፎቶ ፖስቼ ተናግሬ አላውቅም። ከአንተ ነው የጀመርኩት። ማሊፊ ሴንሲቲቪ ጡቅጤ ዋንቴፈቲ ዋን ሀማ ጡቅጤ ዋንቴፍ ሲንግሊ ዋኤ ኡመተ ወለጋ ጡቅጤ ዋንቴፍ ጋፊ ኮነ እንዴ ወለጋስ ብረሞ ቀቀቤ ማሎዳን ቀቀብዴ ማ አከሚቴ አነ ጀዳራ አልሰ ዱጉማ ሂንደገኘ ወለገት ኡመኒ ሱኑንዲ ዴንገድ ደበር ዴንገድ ኢሰ ዋኤ ወላሂ ቢላሂ መኪና ከናን በዋት ናገሹን አርገን እምቤቱ naan ergines namni natti erges hin jiru in argines immoo Facebook hin fayyadamtu TikTok irra jirtaami Facebook hin fayyadamu dhugaa dubbachuuf angarguutee jennee kan galgalaa ganama uummata keenyaaf iyyaa jirru hin dhagarree rabbi ija koo haa qabu hin argine amantanus amanuu baattanis hin argine otoon argee kan naa ol gizee salaalee sana sagalee ta'e hin jiru dhuguma Oromoo community dhufee gaafa isin wanta ta'e uumamu dhufee gastii irra taa'ee maal jedhee godheen beeku sanaaf dhiifama utuun as keessa taa'ee jiraadhe gaarii ture haa ta'u garuu wanta ta'e hunduma irratti naannoo kamitti iyyuu gaafa ta'e ba'ee nan dubbadha haa ta'u garuu isa amma utuu namni tokko si tuqe gadi baanee dubbannaatu ያንን ቶ ሀብዲ ብዙ ነገር አልፈዋል የኔ ህይወት ላይ መጥተው ያንተ ህይወት ላይ ምንም ምን የማውቀው ነገር የለም ፍጅራ ከንኮ ፊጡፍ ያን ጀረሙ ቤክቲ እንደበርሳ maal jette akka waan kana hin dhiisne kan na godhe tarii nagarree mucaan kun jedhee dhiisuu jedhe inni siyaasa isa keessan galu jette haa bro akkamitti uummanni dhuunfa siyaasa gaafata akkas naan jettu dhaggeessitti himaati viidiyoon koo silaas bahuu danda'a muluu isaa baasee maxxansuu danda'a yes muluu isaas baasee maxxansuu danda'a wanti isin beekuu qabdan baay'ee qumni in madaa yookaan in xiraa jedhamee kutamee hin gatamu jalqaba wanti hubachuu qabdan dabalata immoo ani akka tinaan jettetti hidhattoonni wal lolan taanaan hidhattoonni wal irratti dhukaasan taanaan ammas boris kaleessas gara fuulduraattis nan ilaallatu maaliif dubbadheen ture sila hidhattoota kan taane dagaagmee yaa'uu naba ednuma ati immoo hidhattoota miti naan jettu abdii arraba keen jallisin arraba dura du'a baay'isoo viidiyoo sana ergitee sin jedhu qoy viidiyoo sana naa ergitee ummata taanaan ba'een ummatatti ima
sagalee nan ta'aafi ummata taanaan garuu hidhattootatu walitti tokkose taanaan nan ilaallatuun siin jedhe maaliif Ana yuran ilallatu hidhattootatu ta'e. Ana yuran ilallatu ummata ani qonnaan san bulaa siin waan jedhe ta'eef. ani ummata ta'ummoo yoo natti hin agarsiifne abdi ani Miidiyaa irra jirtan manatti dhufee sitti agarsiisa. Qanqaayin qallabu maalin jedhu maarree ati maafi viidiyoon hojjan Mubaarak maaf viidiyoon hojjan natti hin Hin kunne hojjenne nuti viidiyoo. hin argine Viidiyoo hojjenne Oromoon. Ijoolleen Oromoo. wallahi Waan alayyoo ammaa kana abdii waan ammaa kana asumas siisabsiisuu silkii biraa keessaa qaba. Ka'aati Okay, isin itti fufa mubee itti fufi ani intini godhadha. ammallee kuno uniformii Amma- agarsiisuuti ba'e miti Laame. like tiktok irraa al tokko galeera waan ta'eef Kan inni balleesse sabatti raachees maaloo gaaffii jedhu sila ka'ee ture ajjeeseera achi keessatti. Anayyuu waameera. Raacheen maaloon Inni kanan jedhe- waame sabaa gadi. Garuu utuma ijoolleen balleessanii kiyyaan utuma ijoolleen wallaalli ofiyyuu hin beenne waliyyuu yaadaan jirre akka barbaadde wal gootee uummata kana dhiiga boochisaa jirtu utuma waan barbaadde miidiyaan attaasofteeyyuu fiiddee dhattee ijoolleen akkasii ijoollee warra soddaa ajjeemnee jarri immoo mubee dhagaye jechuun qaba. ani mubee dhagaye Kanatti mul'ate laa. kanan maqaa keessa waamee fi maqaa raachees dabalatee raachee lafarratti wajjin nyaadhee wajjin dhugee naman beekudha jechuudha kanan jedhee sagalee ta'iifiidha malee waan tokko ba'iitii wayii mootummaa arrabsii mootummaa mormii miti waansa maaliif akka nuti wallollu bakka raacheedhaan akka wallollu waan baay'ee godhan ani kanan jedhee sagalee ba'iitii ta'iif ijoollee karaa irratti dhumaa jirtu barahaa keessatti jedhee kanadha kanan raacheefis si'iifis maakiifis akkasumas warra haadha faaxefaadhaaf kanan dabarseefi jechuudha garuu inni jallifamee gaafa waan biraatti galus argeera. Biroo keenya ka dhuunfaati muka ammayyuu dhaqi seeyyameen jira wallaahi sirnaan haasa'u muka natti cabsi bakki ummanni qabatee jiru bakka kan beektaa Bilis. ijoolleen akkanaa warra soddaa qabnee ajjeefnee jarri immoo kutaan laalanu oromoodhuma guutuu ajjeesu bakka deetti sanatti nama dhukkubsaa kiyya waraabamee deddeemaa jira. Yaa. Kana Kanan jedhe inni koo dhaggeeffadhu ila mubee dhagaye dhugumaam amma wanti sun utuu gara saba biraatti zooreera ta'e sis yoo argan hin dhiisanii anas yoo argan hin dhiisanu akka oromootti kan inni ka'an ta'uunsaa garuu aarsiin du'uunsaa yookiin walloon du'uunsaa na gammachiise mini garuu gara biraatti maa guddata wanti kun babal'achaa hin deemini kan jedhudha amma wanti isin na barbaadaniif maaliif baay'izoo akka sabaat biyyii fi jirmi sittin jigin jedhama ummanni wanti kun isa mufachiiseera taanaan dhiifama na gaafachiisuu barbaada taanaan jalqaba naannoo biraatti kan dhalate miti achumatti hin dhaladhee guddadhe lammaffaa immoo haadhaanis abbaanis karaa kamiin illee yoo deemte meebii abdii geetaachuun dubbachuu danda'a sabuma biraallee na keessa gale hin qabu. Iya, duraan dursa viidicha san qoome akka yaa dubbatu. Duraan dursa viidicha san. Bilis. Meejarree kee Maarqos warreen amma dhufan immoo dubbatanii gabaabsinee dubbicha kiyyaan dhaggeeffadha. Kiyyaan dhaggeeffadhaan akka mubaarakitti. Qoya akka hostii mana kanaatti. Ati dhattee Amaaraa wajjin, Tigiree wajjin, Hadiyyaa wajjin, Silxee wajjin, abbaa barbaadu wajjin haasa'uun kee waliin tokko taatee jiraachuun kee hangara kooti waa tokko waan nan dilaa hin jiru. Ilmi namaa lama lamaa takka kootitti. Garuu bakki ana na quuqee akka nama tokkootti jechuudha. Nama miti na yaada. Bakka ammasii jedhee kee itti dabala. Hayyee. Eenyu. Inni dubbata qo'ee meemee. Dubbatu mee jarjareera. Haa dubbatu. Dubbattee tasilas. Dubbadhu moo dubbatu. Uuni halkani guyyaa kan mataa'ee na arrabsaa ba'eedha. Dabalata immoo viidiyocha kan afaan Oromootiin ibsatti kennee jira dhaqiisa gaafadhu gooftaa kun. Amma jarri eekee maaqoon fa'aa dubbadhaame. Hayyee. Miyuutii qabadhu gaagas. Duraan dursa viidichi akka maal hin dhaga'amu? sirrii miti. Deebisin deebisu baay'ee waan ati na gaafattuuf dhiifama. Nu obsi dubbatu. Even tokkichoon illee yoo dhufe tokkichoodhaaf nan deebisa kabajaadhaan. Dhumarra aaree na arrabsullee jalqaba kabajaan na gaafate innis. Arsi gurguddoonni kabajaan na gaafataa turan. Kiyyaa jeemsa xiqqoo nu obsi. Illee arti baran waan yeroo awwalaatiif si qabe. Meemee eekee mee dubbadhu miyuutii qabadha. Hayyee hundi keessanuu baga jiraattanii duraan dursa waan nu mudate akkasa Oromootti waan ala nagalee kanarra eegale miti haga lubbuun ba'utti arguu keenya baay'ee gaddeen jira.
ofitti qaanaa namu Oromoon kamiyyuu keessattuu warri kanarratti qooda qabdan jechuu kooti. Warri kana keessaa harka qabdan jechuu kooti. Mana keessanitti akkuma jirtanitti akka Oromoottis akka namaattis ofitti qaanaa yoo namni isinitti dhiise uumaan keessan waan akka gadi galoo kana isinitti dhiisu guyyaa tokkotti gaafatamtu kan jedhu ergan lafa kaa'e. Kiyyaa Jams ilaalchisee ajandaa ta'uunsaa yuun ajaa'ibeera. Nagaa isin gaafadheera hin daganne waan jirruuf walitti haasofne baga jiraattan duraan dursa. Egan jedhee Kiyyaa Jams tasgabbaa'i. Isheen waan akka kanaa Oromoo dhugaa wanta dubbatu tokko adda ta'e Oromoon tokko gadi gaafa ba'u irratti duula ba'uun waan akkasii kun har'an eegalle. Kiyyaa Jams just chill out. Tasgabbaa'i. Akkuma jirtutti tasgabbaa'i. Dhiifamaaf waan si jarjarsullee tokkollee hin jiru. Warri sadarkaa beekumsaatti dhimma kan ilaalan hagas maras irraa komee hin qaban. Egan jedheetu waan alana Kiyyaan dubbate. What do you mean by that? Sorry, Eke. Afaan Oromoo sirriidhaan nu ibsime Eke, sorry. Afaan Oromoo dubbachuun jira. Maal gaaffii qabda abdii? Jechuun warri beekumsa qaban baay'ee sitti mufatametti. Nuti warri itti mufanne beekumsa hin qabnuuf maal jechuu barbaaddeeti? No, Abdi easy, but not No way. No, Abdi easy, please. Please, like I want to live my life. But Kiyyaa obsi Kiyyaa maatii abbaa dhimmaa waan taateef nu obsi. No, maal jechuu barbaaddeeti? Abdii akka barbaaddetti kottu akka barbaaddetti haasa'uu dandeenya haasa'allee jirra beektaa. Afaan Oromoo si gaafadhe jechuun namni beekumsa qabu sitti hin dallanu jette. What do you mean? No, Abdi, please, like, this is not politics. This is more like fucking life. Like, we are talking about the life. Kiyyaa callisi. Jechuun maal jechuu barbaaddeeti? Kiyyaa nu obsi. Dhimma kanas Abdii hin jarjarte maali? Hin tuqamte naaf gala. No, hin tuqamte? Maal na tuqtaati bro?